akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya miidiyaa wirtuurraa oduu guyyaa kanaa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Oduu isinitti mul'atan isin faana jiru ani Dubree Kirmaati. Dr. Abiy Ahmed raawwii hojii bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay gamaggamuu eegalan. Ministeerri muummee Federii Dr. Abiy Ahmed raawwii hojii bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay gamaggamuu eegalaniiru. Bulchiinsi yeroo naannichaa erga hundaa'ee eegalee hojiilee hojjetamanii fi fooyya'insa jiru gadi fageenyaatiin qorachuu eegaluutu ibsame. Gamaggamni kun hojiilee deebisanii ijaaruu fi hojiirra oolmaa waliigaltee nageenyaa irratti mootummaa federaalaa fi naannoon hojjetamaa jiran irratti kan xiyyeeffate ta'uu Dr. Abiy Ahmed fuula miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin ibsanii jiru. Mariin fooyya'insa qulqullina barnootaa irratti xiyyeeffatee gaggeeffamaa jira. Biiroon Barnoota Oromiyaa qulqullina barnootaa naannichaa haala fooyyessuun danda'amu irratti qaamolee dhimmichi ilaallatu waliin mari'achaa jira. Maricha irratti hoogganaa Biiroo Barnoota Oromiyaa Dr. Tolaa Baarisoo koreen gamtaa maatii fi barattootaa kan argaman yoo ta'u hanqinaalee qulqullina barnootaa irratti qorannoowwan gaggeeffaman dhiyaachuu irratti mari'atamaa jira. Manni murtii olaanaa godina Booranaa Bahaa namicha haadha warraa fi haadha ijoollee isaa taate albeedhaan morma qalee ajjeesee hidhaa cimaa waggaa 23 adabame. Bakka bu'aa itti gaafatamaa waajjira haqaa godina Booranaa Bahaa obbo Qaallicha Qanaa BBC'tti akka himanitti yakki ajjeechaa suukkanneessaa kun kan raawwatame gaafa amajjii 6 bara 2016 godina Boorana Bahaa aanaa madda walaabuu ganda madda jedhamutti kan raawwatedha. Himatamaan obbo Abdurrahman Asen jedhamu kun fi haadha warraa isaa kan turte miidhamtuun aadde Leelaa Muhammad ijoollee lama kan waliin qaban yoo ta'u yeroo hedduu dhibdee gidduu isaaniitti mudataa tureen waliin jiraachuu hin dandeenyu jechuudhaan dhimma isaanii jaarsummaan erga ilaalaniin booda miidhamtuun kun daa'ima tokko qabachuudhaan gara mana haadha ishiitti deebi'uu galmeen qorannoo kun ibsee jira. Miidhamtuun kun daa'ima ishii waliin mana haadha ishii deemtee guyyaa sadaffaa irratti abbaa warraa ishee kun achi deemuudhaan daa'imaa fi obboleetti ishee mana keessa turan malaan mana keessaa akka deeman erga godheen booda ajjechaa suukkanneessaa kana raawwatee jira. Ergasii nadhiistee nama biraatti heerumuufidha jechuudhaan albeetti qophaa'ee qabatee dhufe sanaan akkuma horiitti morma qalee lafatti dhiisee deeme kan jedhan obbo Daalachaadha. Abbaan Alangaa ragaa namoota walitti qabateen himatamaan kun haadha warraasaa kana akka ajjeesuu itti dhaadachaa akka ture namoonni ollaallee dhaga'aa turuun ibsameera. Miidhamtuun kun akka Abdurrahman na ajjeese jettee maatii fi ollaatti himachaa kan turte yoo ta'u dhimmicha ilaalaa kan ture manni murtii olaanaa godina Boorana Bahaas himatamaan kun yakka ajjeechaa raawwateetti yaadee fi haala suukanneessaadhaan ta'uu ibsuudhaan gama biraatiin himatamaan kun ammaan dura kuusaa yakkaa akka hin qabne tilmaama keessa galchuudhaan dhaddacha gaafa amajjii 28 bara 2016 ooleen hidhaa cimaa waggaa 23 adabamee jira. Yakki suukanneessaan dubartoota irratti raawwatamu akkana naannawaa sanatti hedduu dhaga'amee kan hin beekne akka ta'e kan himan obbo Qaallichi gochi kun aadaa fi safuu hawaasaa kan cabse ta'uu himanii jiru. Miidhaa fi ajjeechaa suukanneessaan akkana abbaa warraa fi dhiirota kaanii dubartoota irratti raawwatamu dhiyeenya keessaa irra deddeebiidhaan Oromiyaa iddoowwan garaagaraatti dhaga'amaa jira. Dhiyeenyuma kanas godina Harargee Bahaa aanaa Kombolchaatti abbaan warraa dubartii waggaa 6 gaa'ilaan waliin jiraachuudhaan ijoollee lama waliin argatan asiidiidhaan gubee miidhaa qaamaa cimaa irraan gahuun gabaafamee ture. Keessattuu ajjechaan akkanaa hawaasa Booranaa kan uummanni jaarsolii biyyaatiif ulfina olaanaa qaban keessatti raawwatamuunsaa waa'ee aadaa fi safuu hawaasa Oromoo irratti waan akeeku qabaachuu malas jedhamee jira. Oduu biyya alaatiin ammoo pirezidaantiin Yuukireen Volodymyr Zelenskyy ajaja olaanaa waraanaa biyyattii Jeneraal Valery Zaluzhnyi hojiirra gaggeessuutu ibsame. Pirezidaantii Zelenskyy garaagarummaan ilaalchaa gidduu isaaniitti mudachuu hordofee ajajaa olaanaa kana hojiirra gaggeessuun dhaga'amee jira. Jeneraal Oleksandr Syrskyi ajajaa olaanaa waraana biyyattii taasisuudhaan bakka isaanii muudaniiru kan jedhamee fi Jeneraal Valery Zaluzhnytiin waraanaa fi uummata Yuukireen biratti nama fudhatama olaanaa qaban ta'uun heeramee jira. Uummata biyyattii biratti nama akka goota biyyaalessaatti ilaalaman ta'uu BBC'n kan gabaase yoo ta'u Jeneraal Valery Zaluzhnyi pirezidaantii biyyattii Zelenskyy caalaa nama uummata biratti fudhatama qaban ta'uunis ibsamee jira.
Joo Baayiden dandeettiin waa yaadachuu koo rakkoo hin qabu jedhan. Pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden bu'aa qorannoo ragaalee mootummaa icciitiin qabamuu malan akka ta'utti hin qabanne jireenya isaanii keessattis ta'iiwwan ijoo yaadachaa hin jiran jedhuuf deebii aariin guutamee kennanii jiru. Kamisa galgala tasa miidiyaaleef ibsa kan kennan Baayiden dandeettiin waa yaadachuu koo rakkoo hin qabu jechuun dubbatan. Yaada haala ilmi isaanii yeroo du'e turu in yaadatan jedhuuf deebii kennaniin akkamitti yaadni akkasii ka'a jechuudhaan eekamanii jiru. Qorannoon gaggeeffame Baayiden fedhaan ragaalee icciitii ifa godhaniiru jedhuun ammoo isaan himachuudhaaf akka hin adeemne ibsee jira. Qondaalli olaanaan muummee haqaa biyyattii Roobeert Haar Baayiden odeeffannoolee icciitii waraanaa fi imaammata alaa Afgaanistaaniin wal qabatan akka hin taanetti qabatanii jedhan. Gabaasni qo'annoo kanaa fuula 345 qabaachuun dhiyaatee fi kamisa ganama ifa godhamee dandeettiin waa yaadachuu pirezidaantichaa sadarkaa olaanaan kan daanga'edha jedha. Haar qo'annoo kana yeroo gaggeessu sa'aatii 5f pirezidaantii Joo Baayiden nama ganna 81 kana waliin afgaaffii taasiseenidha. Baayiden wayita pirezidaantii itti aanaa turan 2009 aga 2017 waan jiru hedduu hin yaadatan jedhee ilmi isaanii Baaw wayita du'erraa qabe waggoota jiran keessatti waa hin yaadatani. Baayiden miira haariidhaan guutamanii ibsa kamisa galgala kennan irratti keessumaa waa yaadachaa hin jiran isa jedhu irratti jabeessanii dubbatan. Namni kamuu Baaw yeroo du'e haala ture akkana yaadachiisu hin barbaadu kan jedhanii fi qondaalli muummee haqaa biyyattii bara darbe onkoloolessa 8 aga 9 wayita isaan dubbisu rakkoo idil addunyaa mudateen muddamarran ture kan jedhan Baayiden Israa'elii fi Gaazaan wal loluu wayita jalqaban afgaaffiin gaggeeffamuu himanii jiru. Qorannoon kun Baayiden odeeffannoo icciitii harkaan katabame nama yaadannoo isaanii barreessuuf dabarsanii kennaniiru kan jedhuu fi pirezidaantichi garuu ibsa kennaniin kunis dhugaa miti jedhaniiru. Qondaalli muummee haqaa kun pirezidaanticha odeeffannoo icciitii mootummaa akka hin taanetti qabuudhaan akka isaan hin himanne yoo beeksisan sababni dhiyeessan Baayiden maanguddoo hanqina yaadachuu qaban ta'uu ibsuudhaan bilisa of baasuu yaada jedhuun ta'uu ibseera. Baayidenis ani gaariin jira ammoo waanan hojjedhus nan beeka biyyi kun miila lamaan deebitee akka dhaabattu nan godhaa jedhan. Itti dabaluunis yaada furmaataa muummeen haqaa biyyattii dhiyeesseef yaada furmaata isaanii fudhachuun na hin barbaachisu jechuun dubbataniiru. Kan hordofaa turtan miidiyaa wiirtuurraa oduun guyyaa kanaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Yeroo gaariin waliin qabaattanii furfaadhaa jechaa miidiyaa wiirtuurraa qophiilee afaan waliin turtii gaarii.